Ashama arkafune ilmaan Oromoo akkam nagee keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo isinii haa dhaqabu kan jedhu ana reetii Adam Tube akkam sagaleen kiyyaarra xiqqoo kana jira hin fuudhaa beektanii ni gabbadhe argitanii akka gabbadhe tole akkam nagaa jirtanii erga isinii jedhee booda gama dhaamsa kiyyaatti isinii caa akkuma beekamu erga lee hedduunaaf keettanii haa ta'u ergaan har'aa kuni kan nama hunda isaatu barbaachisuudha jechuudha. Namni hundi keetu fayyadamuu qabda maaliif rakkoo walii keenyatti waan ta'eef rakkinni maali akkuma isin beektan dhibeen koroonaa vaayirasii jedhamu kan chaayinaa irraa dhufe dhibeen koroonaa vaayirasii biyya chaayinaa irraa dhufe ardii arabaa guututti wal ga'ee jira jechuudha. Ardii arabaa kan Afrikaa osoo hin jenne kan Eeshiyaa osoo hin jenne wal gaheeti jira. Kanaaf malli maalii namoonni sodaatanis jirtanii namoonni mootu namni ammana wajji galuu karoonaan qabame jedhanii boosanii jirtanii. Kanaaf malli maaliitti deemna jechuudha. Karoonaan vaayirasii walumaa galatti biyya arabaa guututti wal gaheeti jira. Biyya arabaa kamiyyuu gaheeti ni jira jechuudha. Keessattuu Kuwait keessatti parsantiin isaa hedduu dabalee Dubaay keessatti Lebaanoonii keessattis hedduu dabalee parsantiin xiqqoon Kaayiroo qofaa gammaa nama tokko qofa kan qabe Kaayiroo Aljeeriyaa qofa nama takka kuuwwan namni liqqiin qabu. Ardii arabaa kana hedduu keessa bittinnaa jira. Kanaaf of eeggannoo akkamiitu nu barbaachisaa akkam godhuu qabnaa jettanii yaaddoo cimaa keessa akka galtanis ni beekna. Fala 2 qofatu jira. Carraa 2 qofatu jira. Inda'uun carraa tokkotu jira. Maaliif? Addugaa isiniif himu. Karoonaa vaayirasii kana baqachuudhaaf kan nama eegu rabbi haa ta'u iyyuu malee namoonni tokko yaadni isaanii maali karoonaa vaayirasii kana dheessuuf jedhanii biyya fa'aa galuu fedhan. Biyya galuun karoonaa vaayirasii saniif si saaxilaa iyyuu. Akkamitti si saaxila? Karoonaa vaayirasiin kan dhufaa jiru chaayinaa irraa ka'ee osoo hin taane xiyyaara keessatti nama qabaa jira. Xiyyaarota biyya adda addaa waan deemaniif xiyyaara keessa hafuura xiyyaara keessaa si qaba. Biyyaan mangalawaati jette. Xiyyaarri guutuun chaayinaadhaa yookaan Jaappaanidhaa lammii adda addaatu keessa jiraan achi keessa si qabuu danda'a. Carraan ati jirtu manuma jirtu sanitti rabbi wajji dhokattee jiraachuu si wayyaa jechuudha. Soorii sagalee kiyya xiqqoo warra nagaan qabu diinfa bookan qufaan na qabe. Kanaaf dursanii araba wajji galtan hin qabadee naman maaliif naan jee fakkeenya madaamina tibira dalaydu yookaan shaqaalaa abbaan haamila tibira dalaydu yoo akka tasaa sibira biyya alaa saaffaree ka deebi'u taate akka dirree xiyyaarratti hin bahe manatti hin galu ni marammarama jechuudha. Hin qabaaf hin qabuusaa marammaranii yoo inni nagaa ta'e gara mana isaa gadhiisan malee akka duraanii dirree xiyyaaraa keessaa gadi mobaanii galuun hin jiru. Kanaaf mana keessan hin galuu jechuu barbaadetu walumaa galatti karoonaa vaayirasii kun warra dirree xiyyaaraa keessatti gammaa qabaman malee nama mana keessatti qabamee jiru. Odoo mana keessatti qabame guututti biyyattii sun badde jechuudha. Manatti yoo qabame karoonaa vaayirasii manatti yoo qabame guututti biyyattii sun badde jechuudha. Warra gammaa qabamaa jiran manatti osoo hin ta'in mana keessatti osoo hin ta'in dirree xiyyaaraatti qabame namni guutuun isaatu biyya chaayinaatiin alatti biyyoota biraa hunduu dirree xiyyaaraa keessatti malee kan nama qabe manatti nama qabe tokko illee hin jiru. Manatti immoo nama qabnaan bar namni muluun tokko jina fuudhumata. Akka chaayinaa saniitti dhumata. Sanu chaayinaan diinagdee guddaa waan qabduuf akka sanuu namni xiqqaan irraa du'e. Odoo diinagdee biyya guddatti ta'uu baatte biyya Afrikaa fi biyyoota Arabaa kana osoo ta'e guututti namni takkana fuudhumate jechuudha. Kanaaf tokkoffaan du'aa godhatuudha. Inni lammaffaan hin galle jettanii iyyuu dhiistanii manuma madaamii keessanii adabattanii dalagatu isin yoo ijoolleen hedduu mucattiin takka fa'aan bootte ati boottu maatii kee keessa haa qabamu malee wayi namichi sun mana keessa dhufe hin dhufne bar abbaa manaatii yoo ta'e dhufu barkisa irri dhoorka mana haakimaatiin bahu dirree xiyyaaraa keessan bahu. Kanaaf namoonni kaluu kanattis galuuf karoora adda addaa qabdan irraa odoo of qusattanii natti tola guyyaa isaa odoo dabarfattanii natti tola gorsa kiyya dhugaa rabbii isinii hima. Sababni isaa dirree xiyyaaraatii nama qabu jira jechuudha. Eerpoortiidha karoonaa vaayirasii namoota hedduu bar waan qilleessan daroo akka kufaatitti gartee kufaa amma osoo bira taa'ee kufa hin dabru kun immoo kasaniin daraniiti dirree xiyyaara takkeessa ta'e namni achi keessa jiru sun hundi isaatu karoonaa vaayirasii ta'eeti jira.
so hingallaa fi badhee keessa deemnee mana sanii bannaa maalii jettanii of hin dhiphisina manuma jirtanii ta'a dirree xiyyaara irra ta'u koronaa vaayirasiin inshaallah samuu ammootu carraa dhalleedha kuni dallansuu waaqati dallansuu rabbiiti homaa gochuun hin danda'amu waan waraabessa ta'ee dheessanii jalaa bahuu danda'anii miti of eeggannoo barbaachisaa wantoota fayyadamtan namoonni immoo akka tasaa ta'e mana madaamiin ala barraa jirtan jechuudha yeroo suuqa fayyadamtan of eeggannoo guddaa godhaa suuparmaarkeetti yoo deemtan of eeggannoo guddaa godhaa bakka namni baay'atu keessatti maqamuuf hin yaadina namoota baay'ate keessatti argama tuuta bakka tuutaa gartee bakka baay'ina namaa irraa of qusadha fakkeenya namni akkanaa badhee keessa deemaa ooltu kuni bakka akka baaburaa yookaan metroo yookaan immootu tireena isa jedhamu kana tireena biyya amma biyyoota arabaa kana harka hedduu tireena jira tireena yaabbanna tireena jechuun baabura Itoophiyaatti jennuun sana metroo bakka akkasii sanitti alaan argama jedhamee amanama waan ta'eef bakka akkasii sanirraa osoo taaksii yaabbatan isinii wayyaa baabura yaabbachuun istanii taaksii yoo yaabbatta wayyaa baabura magaalaa jechuudha baabura magaalaa keessa deemu garuu hin beekamu biyya biraa biyya Masrii kanatti imala harka caalu baaburaan deemta baabura bichaadha magaalattii waan ta'eef irraa of qusachuun gaariidha of eeggannoon kan abbaati kaanii rabbi xurraas eegaa hin sodaatinaa jechuudha mucattiin itti dabalatee bu'aa turte sunis tasgabbeessee jira qulqullinaan sitti waan ta'eef waa tokko yoo guyyaa kee kan ga'u taate homaa gochuu hin dandeessu waan takka godhuu hin dandeessu haa ta'uti sammuu kee dhiphisu osoo hin taane sammuu kee cinquu osoo hin taane falli jiru sammuu kee amansiiftee rabbiin tokkichuma jettee rabbii kee amansiiftee yookaan bakka sammuu kee waaqa keetirra kaayyattee ifirra taa'uudha jechuudha galuuf immoo warri jarjartan ani isinii dhaameera balaa ofitti shammatina warri guyyaa kanatti kaluu kana galuu barbaadan ofitti shammatina balaa dirree xiyyaaraa keessa chaayinaan biyya baqatee jirti chaayinaan dhibee sodaa biyya addunyaa kanarra bittinaa amma fakkeenyaaf guyyaa deemgaddaa Ijipti kaayiroo kanatti biyya Masrii kanatti jechuudha chaayinaa 280 dhufe chaayinaa 280 dirree xiyyaaraa keessatti hambisan gadi hin baafne marammaraadhaaf ganaa guyyaa 15 marammaraan amanuu dadhabanii guyyaa taqqalaan guyyaa 15 achi keessa dirree xiyyaaraa keessaa gadi hin baan achuma marmaraan adda addaa adeemsifamaafii jira amma torbee tokkorraa yaadanii torbee tokko tafa ati laal biyya alaatti dhuftee dirree xiyyaaraa keessa yoo si tursiisuun hagamta si cinqamee laal gara takka hin deemtu siin jedha kanaaf akkuma biyya kanatti baqatan biyya Itoophiyaa isaa illee ta'e isinitti galuu fi dassan xiyyaara hunda keessatti argaman kooriyaan sodaattee dheessuu jirti biyyoota xixiqqoolee Afrikaa kanatti dheessaadha biyya Afrikaa kana keessa hin jiru beektanii dhibee nagammaa Afrikaa keessa Ijiptii fi Aljeeriyaa qofa jira nama tokko sanuuyyuu nama tokko qofa jechuudha jarri sanuu warra chaayinaa irraa fidee dhufe jarri sunuyyuu kophatti ummata biraa odoon bakkanii qabamanii jiranii Afrikaan jiru jechuudha biyya Arabaatii fi biyyoota addunyaa guutuu ol ga'e Afrikaa malee kanaaf akkuma isiniin jedhe hin gala abbaa kiyya nagaa hin galatte nagaa of hin dhoogge anas hime dhugaa rabbiiti qoosaa miti baay'isawee mee kan namaa dubbachuu yeroo hunda kan nama dubbadha beektanii mee dinfafa yookaan qufaa uttaallo maaltu nama ragaa sagaleen kiyya akka furdate gartanii mee dawaasaa oginti alatti yoon abootan dabtola kaleef deeggadda sababna ni badeef sagalee koo affaname ture sababni hin affaname biyya tanatti roobni gisee takka roobaa matatti guyyaa takkatti roobee roobni guyyaa saniitiin naqabe roobni nama qabsiisa mira biyya keessatti bar lafti gisee jalqabaatiif yeroo roobu gaafa jalqaba yeroo roobu kufan nama qaba akkuma san ijoolleen gaayiroo tanaa akka jiru mormi isaanii sagalee isaanii jedha warra manaan baane malee ani mana taa'uu hin jaalladhu amala kiyya keessaan da'iiqaa takka mana hin taa'u sii galee dalagaan kiyya silaa manuma keessa mana hin taa'u garuu innaa kana isin jechuu barbaada ijoollee keenya bakka jirtanitti wal hubadhaa waliif birmadhaa wal jajjabeessaa homaa wanni sodaa keessa galtan tokko illee hin jiru kan nama eegu rabbii kan nama eegu waaqaa waan ta'eef sodaa akkasii keessa galtanii dhiphatinaa kan isin jedhu ana reedii adam dhaamsa gabaabduu tana kan isiniif dhaamu dhufeef namoonni duwwaan bilbilaan na quunnamtaniif jecha isiniif dhufe malee sagaleen kiyya kan haasaaf ta'uu miti kan nyaata fuuyyu ta'uu miti guyyaa irra
hedduu qufaan kun naqabee na dhukkubsu jira. Anaafis du'aayii godha. Anis du'aayin isiniif godha. Like, share, subscribe gochuun immoo hojiidhuma keessanii by the way waa hedduun isin galateeffadha. Like fi subscribe yeroo kamuu hin gootan, comment yeroo kamuu naa gootan, walaakin nama share naa godhuun garre. Maarra koo qaboo share gootan kun bar dhimma waloo haasaa jirra. Dhimma anaaf si'iit haasa'utti jirra. Namoota baay'een dagadhee dhiifama dhumarratti ijoolleen YouTube nu bani jettan. YouTube namni hin qabne hin jiru. Namni hundi keessanuu qabdan irraan beektan malee. YouTube hundi keessanuu qabdan akkamitti qabdanii emailii waan manaan laaluun jirtan kanatti YouTube keessanii yoo beektan emailiin anaaf YouTube san deebitanii subscribe gochuuf waan isin barbaachisu maali? Bakka YouTube san teettanii bakka mallattoo viidiyoo san tuqxanii viidiyoo qofa irratti fe'uudha. Viidiyoo feetanii linkii viidiyoo sanii share gootanii subscribe naa godhi jechuu qofa isin barbaachisa malee waan addaa tokkollee isiniin barbaachisu isiniin jedha. Ammaaf haasaa koo fixadhee nagaara naa tura, fayyaa naa ta'a, isin jaalladha.